Yooyaa akkam jirtan hordoftoota keenya waan simbiraan geenyu qabna hanga dhumaatti nu hordofaa. Aniif maatiin koo daandiirra ba'uutti jira. Sorry. Atileet Galatee Burqaa abbaa warraa isheetiin qabeenyaa qabdu guutuu saamamuu fi ajjechaaf akka ishee barbaadu himuun yaalammii koo maaloo na dhaqqabaa yoo na dhaqqabuu baattan kunoo daandiirratti bu'uuf jechuun iyyatte. Aniif maatiin koo daandiirra ba'uutti jira. Sorry. Atileetiksii keessatti maqaa guddaa kan horattee fi meedaaliyaa hedduu kan badhaafamtee atileetiin kun har'a maatii ishee waliin karaatti ba'uuf akka jirtu dubbatte. Atileet Galateen gaaffii fi deebii gammada olaanaa waliin goote irratti abbaan warraa ishee obbo Taaddala Gabramaariyaam yeroo ammaa ajjechaaf akka ishee barbaadu himte. Sababa cubbuun irratti dalagame kanaaf anaa fi maatii koo qofa osoo hin taane biyyatu kasaarii jetti. Dabni ishee irratti dalagame dirree atileetiksii irraallee manatti ishee hambisuu eerte. Atileetii ijoolleen kun qabeenya dafqaa fi beekamtii ofiitiin horatte sababii abbaa manaa ishee kanaan abdee harka duwwaatti hafte. Kan har'allee ajjechaan irra doorsifamaa jiru. Mana takkatti qaburraa immoo har'allee haa hiratu oo birriidhaan yoo jedhe inni bitatee haa fudhatu. Ani immoo maal ta'aree daandii irra akka ba'utti. Kanaafuu uummata kootiif dadhabee jira. Biyya kootiif dadhabee jira. Kan tokko jedhee amma dubbachuudhaaf aniif maatiin koo daandiirra ba'uutti jira. Daa'imummaa isheetti abbaan ishee du'aan irraa kan boqotee fi harka haadha isheetti kan guddatte atileet Galatee Burqaa carraaqqii haadha isheetiin milkooftee addunyaatti beekamuu ishee himti. Haati ishee qaama miidhamtuu ta'us ni himti. Maqaa fi qabeenyaa hedduus kan horadhe bu'aa bayyoo obsa fixachiisaa hedduu keessa darbeeti dhiiga tufaa shaakalaa yeroon ture jira jetti. Shaakala irratti bubbeen yeroo itti na fuudhatee mana jalatti na kuffise nan yaadadha jetti. Badhaasaa fi kennaa dadhabbii fi beekamtii ofiitiin argatteenis qabeenyaa hedduu horatte. Manneen 11 magaalaa adda addaa keessatti horatte. Konkolaataa 5 horatte. Qabeenyaawwan kanneen irra caalaa bultii dhaabbachuun dura dhuunfaan kan horatte ta'uu dubbatti. Bu'aa bayyii hedduu ceetee fiixee addunyaa maratti kan beekamte atileet Galatee Burqaa baatii har'a garuu jireenya qananii atileetonni akka ishee milkaa'an jiraatan dhamdhamaa hin jirtu. Dafqi ishee dafqa bilaashaa ta'ee lafatti badeera. Saamamtee jirti. Jireenya ishee kan gaaga'e obbo Taaddala Gabramaariyaam namni jedhamu kan gaa'ela waliin ijaarratte horataalee koo hunda na saame jetti. Namni kun nama taaksiidhaan ishee deddeebisaa ture ta'uu himti. Boodarraa qabeenyaa horatanii osoo waliin jiraachaa jiranuu namumti kun gaa'ela akka hin barbaanne himachuun qabeenya ishee saamuun murteeffatee waliikaa mana murtiitti dhiyeeffate ishee irraa adda ba'e. Manneen isheen horatte 10 irraa fudhate. Kaan yoo dhuunfatu kaan firaa fi aantee isaatti gurgurate. Konkolaattota 5 isheen qabdu keessaa 4 ni gurgurate. Mana tokkichaa fi konkolaataa tokkicha isheedhaaf hafes irraa hirachuuf mana murtii dhaabee itti murteeffachiise. Akka ogummaa isheetiin baatee shaakaltee hin hojjanneef immoo ajjechaaf ishee doorsise. Dhimma kana gadi baatee dubbatta taanaan lubbuu keetiin balleessa jechuun itti dhaadate. Sababa kanaan shaakala ispoortiis ni dhiifte. Qabeenyaa isheef hafillee gurgurtee kunoo amma karaatti ba'uuf akka jirtu boochee himatti. Atileetiin qaaleen biyyaaf oolmaa agas ga'u oolte atileet Galatee Burqaa cubbuun irratti dalagame kanaan anaa fi maatii koo qofa osoo hin taane biyyatu kasaare jetti. Biyyi dhugaa koo naaf haa laalus jechuun himatti. Biyya kanaaf Itoophiyaaf ani nama biyyaati. Nama biyya kiyyaaf dadhabbiin koo akka nama biyyaa ta'etti naan laallamne. Atileet Galatee Burqaa baatii atileetota dhalootaan Oromiyaa godina Arsii Lixaa Kofalee yoo taatu atileetiksii fiigichawwan fageenya giddu galeessaa fi fageenyawwan dheerinaatiin beekamtuu fi badhaasawwan meedaaliyaa hedduu gonfattedha. Yeroo ammaa sababa nama jireenya ishee bifa kanaan golgoleessee fi doorsisa isaa irraa dirree atileetiksii irraa fagaattee jirti. Atileet Galatee Burqaa miidiyaa irratti baatii tokkotu harka namaree yaalammii koo maaloo na dhaqqabaa yoo na dhaqqabuu baattan kunoo daandiirratti bu'uuf jechuun iyyatte. Kana hordofee hunduu oolee osoo hin buliin tumsa ishee jalqabanii. Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaas miidhaa atileet Galatee Burqaa irra ga'eef gama hundaan madda ishee akka dhaabatu ibse. Pireezidaantiin itti aantuu Federeeshinii Atileet Masarat Daffaar akka jettetti Galatee itti dhiyeenyaan waan hin beekuuf rakkoo ishee irra ga'e nuusayyuu hin dubbanne jetti. Haati ishee rakkoo hamaan guddiftee as hin geesse.
har'a qabeenya ishee qofa osoo hin taane yeroo daa'imatti yoosiftullee ni dhabde jetti. Atileet Masarat Daffaar seerris mootummaanis haqa galatee akka barbaadan dhaamsa dabarsiteetti. Waa'een galatees miidiyaa hawaasaa dhuunfate. Hunduu gama danda'uun tumsa eegale. Kanuma gidduutti aga dhagaa namtichi qacam jedheera oduun jedhus as ba'e. Halkanuma sana suuraan namtichaa fi shugguxii tokkos wal harkaa bubbutuun dirree feesbuukii dhuunfate. Badhaadhuma osoo oleen buleen borumtaa poolisii magaalaa Finfinnee Taaddalaan nuti qabne tokkoyyuu hin jiru jedhee ibsa kenne. Ibsa kanaan booda namtichi gara Keeniyaatti badee jira oduun jedhus as ba'e. Kanuma keessa Taaddalaan abbaan warraa galatee inni duraanii foddaa TV EBS irraan kataf jedhee mee al tokko anas dhaggeeffadhaa jedhe. Namtichi hatteedha. Waan isheen ittiin isa himatte hundaa godheera jedhee amanee kan goone garuu walumaani jedhe. Waan godhe hundaa itti yaadee karoorsee ragaa sirnaan qindeeffatee waan raawwate fakkaata. Waanuma kamiifuu maal akka ta'u bullee ilaalla. Horaa bulaa deebanaa odeeffannoo dabalataaf fuula miidiyaa keenyaa sabiskiraayib, laayik, kooment, sheer taasisuun nu hordofaa.